dansa maaliif yoo jettan sagantaan marii kan koo guyyaa har'aallee keessattuu gantoota Oromoo keessaa baate goobanoota yeroo ammaa jiran namtichi sun magaalaa sana keessatti dhalatee guddatee ilmaan Oromoo ficcisiisaa jira. Namoonni nuti irratti hojjetuu qabnu nafxanyaan amma bilisummaa dinquu gombisan malee jedhu sun namoota akkana Oromoo ta'anii Oromoo keessaa bayanii achumatti dhalatanii achumatti guddatanii dhiiga ilmaan Oromoo warroota dhangalaasanidha. Kaadiroota bilxiginnaa warroota Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii achuma keessatti ilmaanii fi niitii isaanii ijoollee isaanii barsiifataa ummata ficcisiisaa Oromiyaa guutuu keessatti aanaalee 200 wayii Oromiyaa keessa jiran keessatti Oromoo ajjeesiisaa Oromoo ficcisiisaa qeerroo akka kubbaatitti lafarra dhiitaa nagaan jiraan warroonni jedhanii yaadan ammaa booda wanti akkas jedhamaa hin jiru. Dhugaa walitti himna kana tokko tokko ragaa wajjin waan isaan hojjetan mirkaneeffannee irra ni geenna achi booda yeroon kabadanii balleessuuti malee yeroon ka ajjeesanii du'uuti malee qeerroon keenya akka kubbaatitti dhiitamaa namtichi jaleen takkittiin yookiin ammoo kaadiroonni bututtuun qubee afaan Oromootu seeraan barreessuu hin beekne qeerroo keenya ficcisiisaa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasiisaa magaalaalee aanaalee Oromiyaa guutuu keessatti nagaan jiraanna beerran teenna waliin gallee ciisaa ijoollee teenna barsiifataa nagaan jiraanna akka jedhan taate kun hin yaadamu hin shakkinaa kana ammoo ilmaan Oromoo kanaa miti kanaa olitti irratti hojjetuu dandeenya. Kana dura ilmaan Oromoo ajjeesaa ilmaan Oromoo fixaa ilmaan Oromoo ficcisiisaa nafxanyaa caalte goobanoonni Oromoo keessaa baate ilmaan diinaa Oromoo keessatti dhalattee Oromoo keessatti guddattee afaan Oromoo bantee Oromiyaa keessa jiraataa Oromoo ficcisiisaatiin sanaa booda ammoo nagayaan jiraadha akka jettu taate hin yaadamu kun maaliif yoo jettan ilmaan Oromoo du'aa aalima imaama masgiidaa ijoollee isaatii fi dubartii deessoo araasii ji'a 3 wajjin ajjeesaa nagaan jiraanna jedha deengadda lubbuu nama 7 ficcisiisee namtichi amma isiniin jedhu kun amma ammooyyuu guyyaa kaleessa qeerroo nama 7-8 akka kubbaatitti walitti qabee gibbii tokko keessatti ofii isaatii bira dhaabatee dhiichisiisaa ture. Dhugama ilmaan Oromoo kannii wajjin nagaan jiraanna jedhanii yoo yaadan taate nuti bar ilma namaati coraa qabna nutti dhagahama dhiiga namaati ijoolleen akka kubbaatitti isaan dhiichisiisan sun bar obboleeyyan keenya waliin dhalanne kana argaa nuti biyya ormaa keessatti callisnee jiraanna yoo jedhan taate dogoggora isaaniiti kun tarkaanfii gaafa irratti fudhanne gaafa ejjannoo cululuqaadhaan walitti dhufne kaadiroonni magaalaalee garagaraa keessa teessanii galgala ijoollee fi jaartii teessan waliin galaa mana keessa jiraataatiin ilmaan keenya ficcisiistan ammaa booda akki durii sun hin jiru. Dhugaa walitti himna kana hin shakkina ilmaan Oromoo qeerroo wayyaanee iyyuu buqqisne. Ilmaan Oromoo isintu tuffata malee nuti waan hojjennu uf beeyna. Kabajjaa ofiif qabna qeerroon Oromoo. Qeerroo Oromoo miiliyoonaan kan lakkaa'amu Oromiyaa keessa ka jiru tokko isaaniitiif kabajjaa qabna. Leenca akka ta'e beeyna. Maal akka inni hojjetuu danda'u beeyna. Kaadiroonni bilxiginnaa warroonni aanaalee keessa teessanii magaalaalee garagaraa keessa teessanii ilmaan Oromoo fixanii ficcisiisaa nagaan jiraanna jettanii yaadda yoo jiraate kun hin yaadamu. Yoo isinii danda'ame kan qabeenya saamsisiistan kan shiraan qeerroo keenya hidhaatti guurtan hanqatee ammas irraan daballoo ka jettan taate nutis lafeen gootota Oromoo nu haa waraantu. Ammaa booda humna qabnu hunda fayyadamnee qeerroon Oromoo bakka jirruu fi biyyoota jirru keessaa walitti gurmoofne isin dhabamsiisna malee isin dubartii teessanii ijoollee teessan wajjin aanaalee Oromiyaa keessa gandoota Oromiyaa keessa nagaan hin jiraattan. Kuni waan qabatamaan ammaa booda ejjannoo qeerrootiin arguu jirtaniif. Oromoon miidhamneerra. Abbaa ilma daa'ima dhalattuu ji'a 3 guyyaa takkitti dhabneerra. Kanaa ol wanti isin nu gootan hin jiru. Kanaa ol wanti nu taanu hin jiru. Kanaa ol wanti isin gootanii nu madeessitan hin jiru. Nuti madoofnee dhumannee jirra ilmaan Oromoo. Garuu amma yeroon ka isin madeessinuudha. Garuu yeroon ka goobanoota ilmaan goobanaa Oromiyaa keessa teessee aanaalee fi godinaalee Oromiyaa keessa teessee achi jiraataa achi ooltee bulaa asfaaltii Oromiyaa magaalaalee keenya keessa socho'aatiin wakii fudhataa nagaan jiraanna hojjetan hin jiraattan. Isin maal waan taataniif qeerroon keenya abbaan biyya san irraa mirga qabuyyuu akka kubbaatitti dhiitamaa jira. Isin diqaalan ilmaan goobanaa maal waan taataniif kabajamtanii jiraattan. Isin ijoolleen keessan nagaan baatee galti. Ijoolleen keessan nagaan mana barumsa dhuunfaatitti konkolaataa manaatii fi waan qabdaniin geessisiisanii baratti. Haati hiyyeessaa garuu deessoon araasiin ji'a 3 daa'ima isii wajjin ajjeefamti. Dhugama nagaan jiraattanii. Dhugama ilmaan Oromoo qeerroon Oromoon akkanatti dhumataan waliin jiraata jettanii yaaddanii. Bar Oromoon ilma namaati coraa qaba.
bar ilmaan Oromoo warroonni biyya alaa keessa jirru biyyoota garaagaraa keessa jirru nutti dhaga'ama dhiiga dhiigaan baafanna malee amma booda dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aa kana waliin jiraatu hin dandeenyu nuti badaa nuti guyyaa takkitti nama torba awwaalataa isin dhaga'an hin jiraattanii nuti imaama masjidaa qeesii fi sheeka hayyoota manguddoota awwaalataa isin dhaga'an hin jiraattanii bar waliin jiraachisnu humna osoo taate bar ilmaan Oromoo humna isinii oli qabna namni biyya ofii ofirratti hin gubu nagahaan jiraanna karaa nagaatiin falmanna jenneeti malee bar ilmaan Oromoo rasaasa isin bittan binnee hidhachiisuu hin dandeenya qawwee isin ilmaan Oromoo ittiin fixan hidhachiisuu hin dandeenya bar ijoollee akka qeerroo lombe mateen kanniin kan isin maallaqaan bittanii gadi baastanii ilmaan Oromoo ficcisiisaa jirtan nutis bar qeerroo ni qabna ilmaan Oromoo bar ka qawwee dhukaasuu miti boombiidhaan lafaa isin bobeessuu danda'u ni qabna nutis wal ficcisiisuun homaa miti wal balleessuun salphaadha karaa nagaatiin walii galuun yoo ulfaate karaa nagaatiin taa'aniitiin hayyoota keenya hoogan nuu baasuun ulfaate qeerroo keenya bakka jirtu hundatti aanaalee fi gandoota hunda keessatti ajjeechaaf reebichi yoo irraa dhaabuu dhiistan yoo kun kan itti fufu taate nutis ilma namaati raqawwee isin bittan san nullee binnee qeerroo keenya harka kaa'uu ni dandeenya boombii isin ummata Oromoo ittiin aggaayyaatan san nutis binnee isin ittiin dhabamsiisuu ni dandeenya bar algama akka ilmaan Oromoo irra bulan irra bultanii isinislee bar isinis namuma akka kennaati nyaatanii dhuddanii bar akkuma qeerroo Oromoo kan isin lubbuu isaanii rasaasan balleessan san teessanillee gimbaariin keessan xiyyiitiidhaan battanuun ni danda'ama ofii maleekaa of gootanii ofii nama duune of gootanii ofii nama zalaalam jiraatu of gootanii qeerroo keenya ammoo lubbuu isaa akka taraatitti karaa irratti yoo kan balleessaa deemtan taate kun hin yaadamu kun hin danda'amu kana itti nyaadhaa dhugaa keessattuu kaadiroonni aanaalee garaagaraa keessa jiraatan qabatanii gandoota baadiyyaa keessa warroota deemtaniin warroonni waraana bilxiginnaa jaldeeyyii wariitti situn geenne gabaree fi qotee bulaan namni loon tiisu isaan irra sammuun isaa yaaduu danda'a namni horii unkaan yoo dha'u ni laallata laalee dhaya itti yaadee dhaya maaliif cubbuudha waan ta'eef ilma namaa namni rasaasaan ta'e daqiiqa takka keessa dha'ee lafa buusu bar waraana keessan gadheessanii olitti qeerroon keenya humna qaba waraana jaldeeyyiitiin ji'a jaha keessatti qawwee harka keessanii bobbaastanii ilmaan Oromoo ficcisiisan sanii olitti qeerroon Oromoo humna waa hojjetu qaba paaworii isaan caalu qaba kanaaf furmaanni jiru yoo akkanaan itti fuftan taate kaadiroonni aanaalee keessa qabatanii ilmaan Oromoo akka kubbaatitti lafarra xibbaa xibbee gootan kunniin isinitti taphatuudhaaf jiran halkan takkitti niitiif ijoollee keessa wajjin boba'uudhaaf jirtani ilmaan Oromoo bobeennee ilmaan Oromoo gubannee ilmaan Oromoo dhumannee nuti qofti akkanatti gubataa hin jiraannu wal gubuu dandeenya lubbuun takkuma kan nama kamiitu ka kaadiree taate ka qeerroo taate ka hayyuu taate ka profeesaraa taate ka doktoraa taate xiyyiitima takkaan baddi teessanis baduuf jirti lubbuun tokkoo keessaniin ilmaan Oromoo bakka jiranitti biyyoota addunyaa jiran hunda irratti maqaan keessan galmaayaa jira kun seenaa keessan dhoqqee boruutiif ol isinii kenna kan lammataa ammoo hojii keessan waan harka keessanii facaafattan harka ilmaan Oromoo irraa fudhatuudhaaf jirtan kana yoo isiniin jedhu ilmaan Oromoo akka saree lafatti lubbatti hin dunnu qabatamaan waa harkatti qabannee qabatamaan itti qophoofne waan wal dhabamsiisuuf jirru keessattuu takka takkaan warroonni adda durummaadhaan paaltii bilxiginnaa bakka buutanii aanaalee garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo ficcisiistan dhugaa yoo isinitti hime manuma keessanii galgala bultan waraanni isin eegaa halkan guutuu hin bulu waraanni beeraaf ijoollee keessan magaalaa keessa bakka isin deemtee waa bitattutti isiniif hin eegu waraanni ijoollee teessan mana barumsaa keessatti isiniin eegu tokkoon kaadiree dhiiga nu boocistanii dhiiga ba'uuf jirtan tokkoon ilmaan teenya qaqqaalii ija duraan nu dhabamsiistanii ilmaan teessaniin isinitti dhufna beeraaf ijoollee teessantu dhabama malee teenya dubartii geessuu ji'a sadii awwaalataa daa'ima araasii garaa jala keenya awwaalataa nuti ammoo akkanatti boonnee gallee hin ciifnu kana akkasitti beeka yoo humni keenya ol hixatee warroota akka Abiy Ahmediif Shimallis Abdiisaa dhabamsiisuu dadhabne kaadiroota aanaa keessa jirtan manaa fi jiruu keessa waliin isin bobeessina malee ofii gubataa akkanatti hin jiraannu kana hin shakkina ilmaan Oromoo irratti hojjetuu hin dandeenya wal balleessuutti kaanaa wal dhabamsiisuu ni dandeenya ilmaan goobanoota jiqaalan ilmaan goobanoota Oromiyaa keessa kan jiraatan osoo maallaqa gibira ilmaan Oromoo kafalanii nyaatanii dhugdanii jiqaalan keessan barsiifatanii guddifattan nurratti guddifataa qe'ee keenya keessatti guddifataa nu wajjin jiraataa nu waliin nyaatanii dhugaa waan nu fayyadamnu nu waliin fayyadamaa gaafa diinni dhufe ulaa isaa bantaniitiin
ijaa gurra keessanitti uffata waraanaa waliin maratanii waraana fakkaatanii mana namaa takka takka itti mul'isaa ilmaan Oromoo ficcisiistan. Isinii naftu. Isinii hin haftu san itti nyaadhaatiin dhugaa. Ilmaan goobanoota aanaleef godinaalee keessa jirtan warroonni nagaan ijoollee keessa wajjin jiraanna jettan warroonni qeerroo mana qabatanii mana deemaa morma isaa gafuutanii karaa irratti akka kubbaatti dhiichisiistan hin shakkina isinillee dhabamuuf jirtanii. Qeerroo awwaalataa dubartii deessoo awwaalataa nullee ammaa booda akka isin nu gootan kan aamiin jennee hin fudhannu. Maaliif ilma namaati abbaa biyyaati biyya namaa hin dhaqne biyya keenya irratti kan nuti dhiitamaa jirru kan nuti ajjeefamaa jirru kan nu ajjeesisaa jiru Minilik lafaa ka'eetii miti Haile Sillaaseen lafaa ka'eetii miti isin warroota obboleeyyan keenya isin hin jennu warroota waliin dhalanne warroota maatii keessan beeynu warroota ganda keessaniif iddoo isin irraa baatan beeynu har'a nama jabaa nuu taataniitiin yoo biiroo keessa teessaniitiin qulfii isin kennan isin malee namni waa beeku hin jiru isin nama jabaadha waraana jaldeeyyii kanneen nama 5 fi 6 qawwee harka kaa'anii waliin deemaa daandii isin mul'isaa jedhan nama jabaa nuu taatanii guttoon martii bira dhaabatanii ilmaan Oromoo akka kubbaatti dhiichisiisan midira sagatee ullaa kubbaa yaadan osoo nama bu'aa qabooyii taatanii kaadiroonni bilxiginnaa bar aanaa keessa waajjira keessa yoo seenan bar qubee afaan Oromoo seeraan hin barreessitanii maqaa namaatu barreessuu hin dandeessanii qeerroo waggaa 16 haati sabbata garaa duwwaa hiidhattee mana namaa dhiitee abbaan kuntaala baadhatee barsiifate ilma yuunivarsiitii galee bahe nama beekumsa meeqa walitti qabate kaadireen ajuuzaan akka keessanii kun waraana qabatee irra deemtee mana deemteetiin ilmaan Oromoo ficcisiisti. Kanammaa ilaalaa callisuu irra kana laalaatiin nagaa wajjin jiraatuu irra ilmaan Oromoo waan dandeenyu goone akka seenaa nutti hin taanetti wal balleessinee isin balleessinee waliin taa'uudha malee akka ilmaan Oromoo isin ficcisiisaa jirtan kanatti gumaan keenya yeroo ammaa nafxanyaa ka jennu ilaalcha. Nafxanyummaa jechaan saayikooloojii namni sun qabuudha. Ilaalcha namni sun qabuudha. Nafxanyummaa jechaan anjiraadhee ati du'i jechaadha. Nafxanyummaa jechaan gororroo fi tante laagedaa kan kee gara itti gad waa tumuudhaaf jecha ilmaan Oromoo gurguratu jechaadha. Nafxanyummaa jechaan ani haa mul'adhu ati dhokadhu jechaadha. Kana waan ta'eef nafxanyaan nuti jennu suni isin Amaara bira dhaqxanii nuun soqinaa diqaalan kaadiroonni aanaa fi ganda keessa jirtan. Nama biraa nuun soqinaa nafxanyaan isinii. Kaleessa nafxanyoota abbootii keenya fixxee lafaaf lafee nurraa cabsite sunniin duutee awwaalamtee jirti. Nafxanyaan ammoo kanarra jirtu kaadiree aanaa fi gandarra teettee mana hiyyeessaa mana qeerroo mana ilma haadha hiyyeessaa qabattee irra fidaa waraana bilxiginnaatiin ficcisiisaa jirtudha. Nuti nafxanyaa biraan beeynu ka beeynu ammatti isini. Nafxanyaa biraa hin barbaannu ka gumaa kaleessa aanoo leellee kan nu ficcisiise goobana daaceeti goobanni daaceellee Oromoodha. Kanarrallee qeerroo keenya ficcisiisaa jirtu goobana lammataati. Sirraa baafanna gumaa. Ilmaan Oromoo hargee fi arsii keessatti dhumataa jirtuuf gumaa kan baafannu kaadiroota aanaalee jirtanirraadha. Warroota takka takkaan mana namaa mul'isaa ficcisiistanidha. Kana akkasitti beekaa ajandaa kana yeroo dheeraatti fudhadhee dubbadhee kana kanumaan goolabaa yoo isinii danda'ame basaasuu fi kijiba ciccituu keessan dhiisaatiin jireenya keessan jiraadha. Ijoollee fi nadhiin teessanii yoo yaaddan ilmaan Oromoo basaastanii ficcisiisuu dhiisa. Kaadiroonni aanaalee Oromiyaa guutuu keessa jirtan. Kanaa miti yoo jettan garuu qeerroon Oromoo bakka jirru hundaa qawwee isin bittan ni binna. Boombii isin hidhattanii waraana waliin deemtan nullee ni binna ni qabna maallaqa. Ilmaan Oromoo kumaataman addunyaa kanarra bittinnaayanii jiraatan. Waan biraa yoo dhabne waan Oromoo du'arraa baraarruun hin dhabnu. Yoo tokko takkoon guyyaa guyyaan isin nama caccabsaa ajjeesaa naaffisaa yaaluullee dadhabne waan amma booda ilmaan Oromoo akka hin duune goonuun hin dhabnu. San beekaatiin of eeggannoo godhaa bakka jirtan hundatti. Maatii fi ijoollee keessanii yoo yaaddan fira keessaniif yoo yaaddan of eeggannoo godhaa of qusadhaa gocha keessanirraa. Ajandaa lammataa Profeesar Maraaraa Guddinaa. Profeesar Maraaraa Guddinaa leenca goota Oromooti. Namoota mahayyimii midira sagatee akka Abiyyi Ahmed kanniin warroota akka Shimallis Abdiisaa Goorillaa kanniin namni barsiisee sadarkaa kanaan ga'e Profeesar Maraaraadha. Namoota gadhee akkanaa kana nama barsiisee sadarkaa kanaan ga'e ilmaan nafxanyaa meeqa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti nama barsiisee sadarkaa kanaan ga'e dheengadda inni waa'ee aanolee kaasee dubbatee waa'ee sirna nafxanyaa kaasee dubbatee nafxanyummaan maal akka ta'e jala muree itti mee jennaan har'a ammoo ilmaan nafxanyaatii fi buchulloonni bilxiginnaa irratti duulaa jirti. Ilmaan Oromoo ammoo Profeesar Maraaraa cinaa dhaabbatuu qabdan. Ilmaan Oromoo bakka jirrutti Profeesar Maraaraadhaaf sagalee taanee ilmaan bututtuutii fi ilmaan nafxanyaa irraa deebisuu qabna.
mahayyimiidhaan ilmaan bilxiginnaatii fi ilmaan nafxanyaa tokko ta'anii miidiyaaleen isaanii hundi walitti qindaayanii Profeesar Maraaraa irratti duulaa jiran. Profeesar Maraaraa yakkan hojjenne Oromoo sagalee ta'e waan kaleessa Oromoo irratti hojjetamee fi sirna nafxanyaa har'a deebi'aa jiruuf akkamitti akka inni deebi'aa jiru afoo isaanii dhaabbatee dirreetti baasee itti hime. Kanaaf ilmaan nafxanyaa irratti duulaa jiran. Profeesar Maraaraa cinaa haa dhaabbannu. Profeesar Maraaraan goota keenya, hayyuu keenya, abbaa keenya, warroota nu barsiisanii nu qaranii asiin nu gaan ka qaree sadarkaa kanaan gahe isa. Umrii isaa guutuu dhalee dhalcheetu ilmoo gaarii hammateetu osoo hin argin Oromoodhaaf jiraatee hanga har'aatitti jiraataa jira. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo hundi Profeesar Maraaraa ilmaan nafxanyaa itti duuluutti jirti yeroo ammaa kanatti. Nuuf jecha itti duulaa jiran. Nuuf jecha kabajaa isaanii arrabsanii xinneessaa jiran. Waan nama ajaa'ibaa garuu ilmaan nafxanyaa kun namni isaan profeesarummaa kennaniif nama beekumsa qabu miti, nama sammuu qabu miti, nama ilaalcha nafxanyummaa qabu kennan. Mahayyimii akka Abiyyi Ahmad kana nama reediyoo sirreessee nama asii Geetaachoo Asaffaatii kaalsii dhiqaatiin Eertiraa deemee reediyoo motorsaayikilii fi wantoota garaagaraa diishii sirreessaa ture kana doktorummaa kennanii fi የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን አብያችን አብቾቻችን ምናምን jedhaniin. Nama akka Profeesar Maraaraa gaafa Abiyyi Ahmad loon keessaan baane qe'ee keessa taa'eetiin gangalatu gaafa inni dhoqqee haru biyya barsiisaa ture biyya qaraa ture ammoo nafxanyaa afoo dhaabateedhaaf mina ina Profeesar no isun buloo Profeesar jedhama midira duqee taamullaa isaanii Profeesarri nama sabaaf sablammii arrabsuudha nafxanyaadhaaf Profeesarri nama uummata Oromoo xiqqeessuudha sanii Profeesarummaan kabajaa isaa kennama nama akka Dr. Maraaraa sabaaf sablammii Itoophiyaatiif sagalee ta'u ammoo Profeesarummaa irraa fudhatan. Kanaaf ilmaan Oromoo hayyuu keessan jabeeffadhaa. Hayyuu nama isin harkattafe nama isiniif sagalee ta'e diina irraa deebisaa gaachana ta'aa fi diinota irraa qoladhaa isinin jedha. Sheer godhaa amma. Artisti Sayyoo Xiinxanaa ka jedhamu namicha kaleessa ilmaan Oromoo biyya jiran hunda keessa doolcheef sumunii wali gurree yaalchisne. Warroota akka Laalibalaatti qofa bayanii iyyaniif yoo rakkatan gara ilmaan Oromoo fiigan. Waa'ee Sayyoo Dandanaa kana daqiiqaa tokko qofa baay'isee irraa dubbatuun barbaadu. Namtichi sun bilxiginnoomee inda'u amma deebi'ee ammoo baalagoomeeyyuu bilxiginnoomuun rakkoon qabu. Bilxiginnoomanii ammoo deebi'anii baalagoomuun ammoo baay'ee wal nama saalfachiisa. Wal nama taajjabsiisa. Waa'ee kana sheer naa godhaa. Artisti Sayyoo Dandanaa yookiin Sayyoo Xiinxanaa namichi jedhamu. Namichi kaleessa dhibamee siree irratti shamee lafatti hafee ilmaan Oromoo bakka jiran hunda walitti qabanii waan jiran yaalchisan. Yoo rakkatan, yoo dhibaman, yoo beelayan gara ilmaan Oromoo fiigan. Yoo gaafa waa argamte ammoo gara warroota Oromoo fixuutti fiigan. Namoota akkanaatiif akka barumsa ta'utti namni Oromoo wajjin dhaabbatu barbaade Oromoo waliin gaafa rakkoo dhaabbatu. Namni Oromoo cinaa dhaabbatu barbaade gaafa Oromoon kumaatamaan dhiigni ilmaan isaa dhangala'u Oromoo cinaa dhaabbatu. Kanaan alatti garuu gaafa sii tole diina waliin dhaabbata. Gaafa sii gamte Oromootti dhufaa booyaa. Gaafa sanin salphadhe hin xiqqaadhe yoo ka jettu taate ammaa booda nama takkan dhageenyu ilmaan Oromoo akka dur kaleessa Leencoo Baatii faatii Diimaa Nagoo faatii warroonni akka Abbabaa Garasuu faatii Haayiluu Goonfaa faatii adda bilisummaa Oromoo jinnii jaankaa Oromoo jedhanii paartii walitti qabanii bakka 70 diyaasporaa keenyarraa doolaara isaanii macaq godhanii ilmaan Oromoo qullaa godhanii qabsaayanii qabsoofne bilisoomanii bilisummaan finne. Umrii isaanii osoo biyya alaa ta'anii doolaara uummata keenyaa boccokanii nyaatan bayanii har'a biyyatti galanii bilxiginnooman. Leencoo Baatiitii fi Diimaa Nagoo, Haayiluu Goonfaa, Abbabaa Garasuu, jinnii jaankaa maqaa abaa'ootiin nagadaa baate marti har'a raaskiloo teettee Abiyyi Ahmad waliin wuskii fi keekii laxxatti. Diyaasporaan kaleessa dhiiga isaatii fi dafqa isaa itti gadi naqee jara nyaachisaa bahe har'allee kinoo imbaasii afoo firaashii afatee peestaalii duwwaa irra bula. Maallaqa isaaniitti hin oolle maqaa abaa'ootiin maqaa abaa'oo baadhatanii duniyaa isaanii qullaa harkaa godhaa turan. Bilisummaa nuun finne. Bilisummaa nuun finne. Bu'aa takka nuun hin finne. Jarreen kun jechaadha. Akkanatti ilmaan Oromootiin taphataa turan. Kanaaf warroota akkanaa kanniin warroota qabsoo Oromootiin taphatanii ilmaan Oromootiin taphatanii qabsoo Oromoo keessa seenanii sana booda ilmaan Oromoo saamanii saamsisaa turan. Har'a mooyyuu biyyatti galanii bilxiginnooman. Gaafa isaanii tolte qabsoo Oromoo keessa dhaabatan. Gaafa isaanii gamte deemanii diina waliin dhaabatan. Sayyoo Dandanaa dhibamee yaala dhabee rakkatee waan fuudhu dhabee ilmaan Oromootti yaalchise. Har'a immoo garuu Abiyyi Ahmad akka waan maleekaa ta'eetti hin ta'u
namummaa keessaa baasee Abiy Ahmed maleekaa godhuu malee homaa wanti itti hafeen jiru biltiginnaa kana paartii akka paartii guddaa wayiitti ta'etti paartii ammataa wayiitti ta'etti paartii humna barateen guutame akka waan ta'etti walitti qabee paartii kana nurratti faarsaa oola kanaaf warroonni gaafa rakkatan afaan bantanii ilmaan Oromoo jala fiidan dolcheef sumuni ilmaan Oromoo guuratuudhaafi nu jala afaan bantan har'a ammoo iyyuu gaafa isinii hamma isinii tolte ammoo diina wajjin dhaabbatan ilmaan Oromoo takkuma addaan galle lamuun itti hin deebitan bilxiginnama keessan baadhatanii waliin jaannan buutan malee kanaan booda Oromootti deebinee Oromoo yoo barbaadne booyaa dhiifama gaafataa Oromoon gowwaadha Oromoon miskiina yoo barbaadan kadhatanii amansiisan har'a ammoo iyyuu duddatti gallee akka barbaadne taana warroonni tan kun hin jiru kanaan boodatti hin yaadina hin shakkina takkuma duddaaf garaa walitti taane ammaa booda waaqni illee duddaaf garaa walitti nu haa godhu nama har'a gaafa nuti dhumannu nu gane rabbi lamuu walitti nu deebisin warroota akka leencoo maatii diimaa nagaooti warroota akka artisti Sayyoo